Ayee akkam jirtu nagaa fayyaa qabdu kabajamuuf jaallatamoo lamaan Oromoo maraaf. Ayee akkuma dhiyoo tanaallee sanii ibsuuf yaaletti miidiyaa irraalletti ololli guddaa tafarfamaa jira waa'ee kiyyaa ilaalchise. Diinni ammoo yeroo hedduu sodaa waraana bilisummaa Oromoo irra waan qabuuf jecha namni lubbuun jiranuu hin jiru du'ee jira jedhanii olol dhararraatti oofuun waan beekamaa sun waan haaraa miti. Kan keessatti ammoo dhiyaadha seena ololli dharaa farfamuuyyuu malee dhugaan jirgaru biliseen dootee jirtii jedhan suni tana hin doone nagaa fayyaa qaba. Qoraatti illee nan taraarre bag jiraattanii bag walumaan jiraanne ergaan gabaabaan isanii dabarsuu barbaadulleen yeroo hedduu diinni ajandaa hedduu uume assaayimentii uummataa kennaa oola. Assaayimentii diinni isaniif dhiyeesse immoo yeroo hundaa qabattanii deemuun hin barbaachisu. Assaayimentii san fudhattanii nam gaafachaa ooluun fuul feesbuukis ta'ee karaa hamiinu. Kan wareegame sabaaf wareegame qabsoof alaa bahe wareegamaaf biyyaa bahe wareegames biyyaa wareegame. Wareegamu isaa immoo ka itti ibsan har'aan hin guyyaan itti ibsanillee asii miti har'aa mitiillee iddoon itti ibsanillee fuulee fi bii gubbaa miti. Kanaaf olol diina warri caqastan warri olol diinatiin burjaajoftan assaayimentii diinni isaan kenneen mataaf dhukkubsaa ooltan ofirra lakkisa saniin jechuu barbaada karaa gabaabaan asumaan. Kaan immoo ana qofaa yoo don taane qabsaa'ota hedduu ebeluun du'e ebeluu ajjeefame olol diiga qabsootan diiguuf godhame hedduu jira. Dheengaddi bilisee du'e jedhame torbe odoon guutin ammoo jaal gibbidaan du'e jira jedhanii olol akkasii fuul FB kanirraa deemaa ture. Wanti kun hundi waan diinni ololaaf godhu waan diinni tokkummaa qabsaa'ota diiguuf godhu akka waraana bilisummaa Oromoo kan uummata Oromoo hin jaalanne hin deeggarre. Kanaaf jecha olol diinni oofu ammoo gonkumaa dhaga'uu hin qabdan. Olola akka ololaatti hubattanii hojii keessan hin deemuu qabdanii jechuudha. Kanaaf kiyyaas dabalate kan namoota du'ee jira abaluun ijjeesee jira ebeluun ajjeefamee jira jedhanii warri ololoofu akka dhugaan ta'in asumirra dhibbirra dhibbaan mirkaneeffattanii olola akkasiitiif gurra keessan cifattanii deemuu qabdan irra haasee jechuudha. Gam kiyyaan kan isaniidha. Haan ammoo warri odoo namni jiru abaluun du'e ebeluun du'e jettanii dibbe dhaanaa ooltan ololoofaa ooltan keessattuu Taayyee Danda'a godin Boorana jaarsoo lamaan ani hin doone hin jiraarrallee aga ammoo san dachee kan irra hin galin hin duulle abdii qaba. Akkasii beeka akka ijoollee sossobdanii dhadhooftanii of irra fisina. Agi san dachee kan irra galtaniitti agi bitamtootaaf jaldeemtonni ilmooleen Taayyeen dhal Taayyee Danda'a Oromiyaa keessa biqilchuun agisiin lafirra badduutti hin duus abdii qaba waaqa wajjin. Tanaaf nam jiraan ijjeesina bagumsa ammoo waaqa hin ta'in. Osoo sila waaqa taate nam ijjeestani. Ilmoon namaatu dachiitan irra xiqqoo jira. Bagumsa waaqa taatan nam hin ijjeesin.
namni haqaaf deemu yoomiyyuu ni jiraata. Abdii qaba fuuldurri isaa ifaa jechuudha. Kanaaf olol keessaniif bakkaas yeroo isin qabnu. Yeroo ammoo liivii kana godhu waan isin hubachuu qabdani. Diinni ololeef osoo hin taane uummata keenya fayyaaleeyyii namoota qulqullicha jaalalaaf mararfannaa qabsoof qabsaa'oo taa qaban garuu ammoo hawaan siyaasaa gad fageennan hin beekne ha yeroo ebeluuyya du'ee jedhan rifatan qalbiin isaanii cabxu akka qalbiin isaanii hin cabneef akka rifaatuun diinni isin rifachiisuun onne keessa san baatuufi liivii kan taasisee jechuudha haasa xiqqaa kan malee on waraanni bilisummaa Oromoo liivii haasa'uuf dirqamaas hin qabnu yeroo illee itti hin qabnu kan nutti amannoo hojii malee oduu waan hin ta'iniif kanaaf baay'ee san jaaladhaa baay'ee san dinqisiifadhaallee uummata Oromoo cuftiinu jaalattootaa fi kuma gurkeessa akka isaan hin sochoone namoota ammoo FB hin ilaallu uummata keenya jaalalaa fi dinqisiifannaa woboo qaban ha yeroo ebeluuyya du'ee jedhan rifatan amtuun itti dhagaa warroota akkasii akka biraan dhaamsa hannaa geettan. Yaada gaafii hubannaa waan irra qabdani karaa keessoo FB kiyyaalleen koomenti irrattis taanani na gaafachuu ni dandeessa. Baay'ee san jaaladhaa baay'ee san dinqisiifadhaa qabsaa yeroo kamiyyuu halkanis ta'e guyyaa hojiif deema hojiif dhaabbata kaayyoo isaatiif halkan guyyaa osoo dadhabin jedhin olejjaa oolaa bula. Kanaaf liiviin kun haasan kun jiraachuu kiyya amantanii jirtanii jedhe amana akka nagaa fayyaa sanii qabullee guutumaan guututti warri woboo deeggartan kan woboo jaalataniif dinqisiifattan argaa jirtan jedhe amana kan FB kan laalaa hin jirrellee biraan naagaa haasawaa higar xumuraa deemaa jira. Gar hojii isaniif jecha raasa baheefitti gar hojii qabsootitti gar sochiti yaad deemuufi haasawaa higar goolabiitii godhaa jira. Dogoggoree haasa liivii kanarraa tuumoo jiraatellee nama folcha muuxannoos ta'ee dirqama liiviin haasawuu waan hin qabneefi jirra jechumaaf. Kanaaf naa jiraadhaa baay'ee san jaaladhaa baay'ee san dinqisiifadhaa yoomiyyuu waliin jirra. Taayee dandaa godin boorana kanammoo ilmoolee taayee dandaa jaarso alaahe guyyootiif jaarso anna dhaamsa ihan biraan naagaa agisan dachi irraan galin an dachitan irraan galu ag warri uummata keenyaate fixu warri uummata keenyaate mataa manyeessa garaa qabu mataa manyee uummata keenyatiin gara baas hayyeessa fiyyeetti gara baas aga warri gara dhibbee hundachi kan irra galuutti anindu sobaan dhadhooftan of irra fisina duute jettani kun hayee jira qophaata ta'a. Olol hin fakkaan olol deeggartootum keessan biraalletti ulfinni san dhowu fudhatami san dhowu osoo ofuu baattani gaarii jedhee yaada. Ololli sobaa eenyuufiyyuu hojii hin milkeessu.
ololtootaaf jaldeemtoota hundaaf gana garaan isan gubata gana osoo san duhe innimtanu isanummaan dachi kanirra dhumattani lafti taabba dhugaaf abbaa qataati jechuudha. Jiraadhaa baay'ee san jaaladhaa. Haasawaa hiyyi xumuradhee jira. Ayyaanni bilisummaa wannoo agarsiisu. Woboo yoomiifuu irree fi gachaan keessanii abdadhaa itti. Jiraadhaa baay'ee san jaaladhaa. Halkan gaarii.